akkam jirtan baga nagaa walitti deebine an Abdullah Siraaj barmoonni keenya kan har'aa kan irratti xiyyeeffatu qubee cimdiidha. Yeroo dabree kan ilaalle qubootan akkaataa qubee dubbachiiftuu qubee dubbifamaa fi akkasuma walumaa gala qubeeti kan ilaalle jechuudha. Qubee cimdiidhas ofitti hammatee har'aa kophaatti kan ilaallu qubee cimdii yookaan qubee dachaadha. Qubeen cimdiin yookaan qubeen dachaan akkuma qubee kaawwanii gahee guddaa taphataa jechuudha. Qubee dubbachiiftuu qubee dubbifamaa fi akkasuma qubee cimdiin kunis jarumaa wajjin gahee qubeen kun wanta taphatu hunda isaa taphatee kitaabas yeroo barreessuu barbaanne isa keessattis dubbachuudhaaf dubbisuudhaaf fi akkasuma yaada afaan oromoo hunda keessatti inni kunis beesik yookaan ammoo bu'uura tahee kan nu tajaajiludha jechuudha. Kanaaf booddeetti isa kana isiniif ibsuudhaaf dirqame. Yeroo dabre kan ilaalle akkuma duratti dubbatetti qubee dubbifamaa dubbachiiftuudhaa fi akkasuma isa kanas irraa tuuneetiin hin jirre jechuudha. Har'a kan ilaallu qubee cimdii yookaan qubee dachaadha. Mee garuma barreeffama kanaatti isin haa deebisu. Akkuma barreeffama kanaa irraa hubattanitti qubee dachaa yookaan cimdii isa kana jechuun double consonant jedhama. Qubee cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'uu kan hin dandeenye sagalee biraa kennuuf akka qubee tokkootitti kan lakkaa'amanidha. Afaan Oromoo keessatti qubeen cimdiin torba. Isaanis qubee guddaadhaa fi qubee xiqqaadhaan jiran jechuudha. Qubee chaadha, dhaadha, nyaa, phaadha kuni, shaadha, tsaa, zaadha. Haaluma kana fakkaatuun qubeen xiqqaanis bifuma akkuma kana dura qubee kaawwan ilaalleetiniin bira dabarretti ilaa amma qubee cimdii kanas ilaalleetiniin bira ilaaluudhaaf qophoofna jechuudha. Isa kana jechuun qubee xiqqaa akkuma kanaatitti ilaalla. Qubee kana keessatti ergifamanii dhufanis ni jedhamu. Isaan kana jechuudha. Akkuma qubee gurguddaadha. Qubeen xixiqqaanis boca mataa ofii danda'e qaba. Isuma amma dubbifnee dubbisuu dandeenya malee homaa waan garaagarummaa qabu hin qabu jechuudha. Kanaan chaadha jennee dhaadha, nyaadha, phaadha, shaadha, tsaadha, zaadha, zhaa jedha. Kanneen armaan olitti laallee jedha. Kanneen olitti laallee keessaa qubootni akka kanaa faa jechuudha. Va, za, tsaa fi kanneen akka zaa sagalee afaan oromoo isa qulqulluu keessatti hin mul'atan jedha. Maaliif qubee ergisaa waan ta'aniif garuu yeroo tokko tokko jechoota danqaa jiran yookaan ammoo jechoota daba jiran keessatti akka tasaan dabree argamuu fa'a hin danda'a. Kana ani irraan beekaa innaani kana fakkaata jechuudha. Akka qubee ergisaatitti kan nuti baranneetiin bira dabaree waan kana hanga amma kana ni qabaddeetiin jiruun jechuudha. Kana fakkaata barmoonni keenya kan har'aa kan warratti raawwata. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagaa yannaa jiraata.